Onkololeessa keessa qofa namoonni 25 godina Arsiitti ajjeefamuu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ibseeti jira. Paartiin Izeemaa paartiin badhaadhinaa hojjettoota mootummaa dirqamsiisee miseensa godhachaa jira jechuun komate. Akkaataa qooda gabaa oomishaalee boba'aa magaalaalee gurguddoo ifoometti jira. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp gaggeessitoota waraanaa biyyattii yaalii dhukaasaa nukilaaraa akka taasisan ajaja dabarsaniitti jiru. Eega hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa irraa oduu isinitti hima. Kanan gamaa isinitti hime hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Onkololeessa keessa qofa namootni 25 godina Arsiitti ajjeefamu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ibseetti jira. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ji'a onkololeessaa kana qofa keessatti naannoo Oromiyaa godina Arsiitti namoonni 25 ajjeefamaa jiraachuun himameeti jira. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaalee qunnamtii uummataa kibxata darbee ibsa baaseen ajjechaan kun kan irratti raawwate hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ta'uu isaa ibseetti jira. Kun immoo guyyoota garaagaraa keessatti kan ji'oota onkololeessaa kana keessatti raawwatame jechuunis ibseera. Ragaa ajjechaa kana karaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kutaa lallabaa haga gaditti jiran irraa walitti qabuudhaan kan ibse kutaan qunnamtii uummataa mana amantichaa waliigalaa ji'a onkololeessaa kana keessatti immoo naannolee akka Martii, Honqolchaa, Waabee fi Gunatti ajjechaa namoota nagaa 25 irratti raawwachuu odeeffannoo walitti qabu ibseetti jira. Ibsa manni amantaa onkololeessaa 28 bara 2025 aanaa Honqolaa Waabeetti namoonni 5 ajjeefamuu kan hammatus gabaasawwan kana garuu namoonni kun miseensota maatii tokko ta'us ibsaniiru. Kutaan qunnamtii uummataa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa namoota ajjechaan kun duubaan jiran ilaalchisuudhaan waan ibsa kenne hin jiru yoo ta'us immoo garuu taatee ajjechaa kana ilaalchise odeeffannoo fi ragaan argate qaama dhimmi kun kallattii ilaallatuun dabarseeti jiraachuus ibseeti jira. Paartiin Izeemaa paartii badhaadhinaan hojjettoota mootummaa dirqamsiisee miseensa godhachaa jira jechuun komate. Paartiin lammiilee Itoophiyaa walqixxummaa hawaasaa Izeemaa paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa hojjettoota mootummaa fedhii isaaniitiin miseensa dhaabichaa gochuuf dhiibbaa irraa geggeessaa jira jechuun ibsa onkololeessa 28 bara 2025 baaseen komateera. Gochi kun heera biyyattii kan cabsu dimokiraasii kana dadhabsiisuudha kan jedhu paartiin kun aangoonni yoo miseensa ta'uu baatan akka guddina hin dhabnee fi yookaan immoo hojiirraa akka geggeeffaman sodaa keessa akka jiranis ibsaniiru. Gochi akkanaa kun bara 2013 kaasee hanga ammatti akka jiru eeruudhaan dararaa akkanaa mirgoota namoomaa kanneen akka mirga walgahuu, mirgaa fi ibsachuu fi walqixxummaa akka cabsu ibseeti jira. Dabaluunis dirqama Itoophiyaa waliigalteewwan addunyaa fi naannoo kabajuu qabdu yaaddoo keessa galchee ibseeti jira. Koomishiniin mirgoota namoomaa dhaabbata abbaa gaarii fi dhaabbilee hawaasa siviilii gidduu galuudhaan dararaa kana akka dhaaban waamicha dhiyeesseeti jira. Akkaataan qooda gabaa oomishaalee boba'aa magaalaa gurguddoo ifoomeeti jira. Ramaddiin gabaa boba'aa kun haala sochii dinagdee magaalota biyyattiin uummataa fi wantoota kanaan wal qabate irratti hundaa'us ibsameera. Ramaddiin hanga 5tti hoggaa qoodamu magaalee murteessoo ta'an ramaddii gurguddoo boba'aa jalatti argamanis ifoomeeti jira. Ramaddiin gurguddaan boba'aa kan jalatti argaman keessaa tokkoffaan magaalaa Finfinnee naannawaa isheetti kan jiran Galaan, Laga Xaafoo, Sulultaa, Buraayyuu fi Sabbataa kan hammate yoo ta'us immoo magaalonni gurguddoon naannolee Bahar Daar, Dirree Dhawaa, Hawaasaa, Maqalee, Gondar, Adaamaa, Samaraa, lammaffaan immoo Bishooftuu, Jimmaa, Shaashamannee, Daasee, Mojoo, Kombolchaa, Harar, Walaayittaa Sooddoo, Dawaalee, Hawaash, Torbaa fi Gaambeellaa ta'uu himameera. Gosoota ramaddii sadaffaa Dabra Biraan, Arbaa Mincii, Hosaanaa, Sardoo, Baalee Roobee, Naqqamtee, Miizan, Amaan, Asallaa, Walisoo, Hasoosaa, Maayilii, Waldayaa, Amboo, Dabra Maarqos, Dabra Taaboor, Buttaajaraa, Galaalii fi Walqixxee Matahaaraa, Waraabee, Bongaa, Waartaa fi Injibaaraa. Gosoonni ramaddii afuraffaa immoo magaalonni ramaddii afuraffaa keessa jiran magaalaalee guddinaalee faayaa yoo ta'an kanneen ammoo maqaan isaanii hin yaamamin magaalaalee buufata gaazaa qaban ta'us ibsameera. Sirni haaraa ramaddii buufataalee boba'aa bahe kun immoo dhaabbilee fi odaan taane caalatti hawaasaa fi boba'aa haqa qabeessa ta'uu uumuudhaan qormaata damee boba'aa keessatti mul'atu ni fura jedhamee kan yaadame ta'us ibsameera. Ijoollee koo sadan harma tokkoon guddise jette atileetiin Geexeen rakkoo hamaa keessa jiraanaaf birmadha jette uummata isheetiin. Atileetiin Kumaadar Geexeen erga kan dhalatte burqaa atileetota kan taate godina Arsii yoo ta'us immoo dorgommii ishee jalqabaa bara 1982 dorgommii dargaggoota Kanaadaatti qophaa'e irratti hirmaattee booda Olompikii Baarseloonaa dabalattee Ingilaand, Jarman, Ameerikaa,
Naayiroobii, Baaljeemii, Xaaliyaan, Poorchugaal, Ispeenii fi biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti hanga bara 2002tti dorgomaa kan turte warqee meetii fi meedaaliyaa biyya isheef bakka bu'uudhaan atileetii Daraartuu Tulluu fi atileetii Geexee Waamii waliin ta'uudhaan maqaa biyya ishee waamsiftee poodkaastii Meerii Diidaa irratti afgaaffii taasiftee kan dubbatteedha. Atileetiin Geexeen erga dhibee kaansariin qabamtee booda waan qabdu hunda akka dhabdee fi jireenyi ishee akka jijjiirame dubbatteerti. Atileetiin Geexeen ijoollee 5 kan qabdu yoo ta'u waggaa 2 dura mucaan ishee tokko kaansarii sammuutiin dhabuu ishee ibsiteerti. Amma ijoollee 4 kan qabdu yoo ta'u isaan keessaa 3 sababa kaansarii harmaatiin ishee tokko erga citee booda dhalataniiru. Ijoolleen ishee 3 harma tokkoon akka guddatanii fi afgaaffii Meerii Diidaa irratti taasifteen ibsiteerti. Qabeenya ishee hunda gurgurtee amma mana ishee baadiyaa Duukamitti argamu keessa jiraachaa akka jirtus himteerti. Atileetiin kun afgaaffii kana irratti sodaan ani qabu yoo jiraate gaafa ani du'e ijoollee koo dirree irratti na jalaa hafuu laata jedhee yaadaa jira jechuunis sodaa keessaa na uumee jira jechuun ibsiteerti. Ijoolleen ishee bara darbee sababa hiyyummaatiin kan ka'e mana barumsaa deemanii hin baranne waan ittiin jiraattu waan hin qabneef jireenya koo haala baay'ee ulfaataa keessa jiraachuu dubbatteerti. Atileetiin Geexeen dhuma irratti hawaasa Oromoo hundaan ijoollee koo harmee ta'aa fi naaf guddisaa jettee jirti. Uummanni Oromoo hundi atileetii teessan bira dhaabbadha jechuun dhaamsa keenya. Gamtaan Awurooppaa fi Itoophiyaa waliigaltee yuuroo miliyoona 90 waliin mallatteessan. Gamtaan Awurooppaa fi Itoophiyaa karoora hojii bara 2025 waliigaltee faayinaansii mallatteessan kun immoo walta'iinsa waggoota 50 taasisaa keessatti milkaa'ina guddaa galmeessuu isaanii mirkaneessaniiti jiru. Sirna mallatteessuun kun immoo magaalaa Finfinneetti kan geggeeffame yoo ta'u Itoophiyaan ambaasaadara Gamtaa Awurooppaa, ministeera maallaqaa, ambaasaadarotaa fi biyyoota miseensa Gamtaa Awurooppaa fi qondaaltonni mootummaa biroos argamaniiru. Waliigalteen kun immoo karaa tiim Irooppii jedhuun hojiirra kan oolu yoo ta'u kanaanis immoo waadaa qabeenyaa fi ogummaa biyyoota miseensa Gamtaa Awurooppaa fi dhaabbilee faayinaansii irraa maallaqaa argameen kan walitti qabamuun ni raawwatas jedhameera. Kanaanis immoo yuuroo miliyoona 90 yookiin immoo qarshii Itoophiyaa gara biliyoona 100 fi biliyoona 52.2 akka ta'u himameera. Kunis immoo karoora murteessuu ta'uun kanneen immoo akka ajandaa haaromsaa dinagdee biyyattii fi tarsiimoo karaa addunyaa Gamtaa Awurooppaa waliin wal simu ta'us deeggaramaa jiraachuus himameera. Deeggarsi kun immoo kan irratti xiyyeeffatu bulchiinsa lafaa fi fayyadama lafaa walitti dhufeenya qabu cimsuun eegumsa qabeenyaa uumamaa fi dandeettii danda'aman irratti haala qilleensaa irratti hirkattummaa hir'isuun baqattoota bakkoota biraa irraa lafa isaaniitti deebi'anii kanneen haala hamaa keessa jiran gargaaruun hojiiwwan daldalaa keessatti immoo dubartoota deeggaruu fi dandeettii dinagdee isaanii guddisuuf akka ta'es ibsaniiru. Karoora kana carraa hojii uumuu hirmaachisuunis hawaasa dinagdee cimsuufis dinagdee guddina waaraa biyyattii keessatti uumuuf hojjetamaa jiraachuus ibsameera. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduun biyya keessaa kana fakkaata. Amma oduu bargamaa isinitti hima. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp gaggeessitoota waraana biyyattii yaala dhukaasa nuukilaaraa akka taasisan ajaja dabarsaniiru. Tiraamp yaalii dhukaasa nuukilaaraa akka gaggeeffamu ajajuu isaanii biyyoota akka Chaayinaa fi Raashiyaa waliin wal simsiisuus jedhaniiti jiru. USA waggaa 30 olitti yeroo jalqabaaf yaalii dhukaasa nuukilaaraa gaggeessuu isheeti jechuunis ibsameera. Biyyoonni biroo sagantaalee yaalii dhukaasa nuukilaaraa geggeessaa waan jiraniifis haala wal qixxee ta'een meeshaalee nuukilaaraa keenya akka yaalii dhukaasa geggeessuufis dipaartimentii waraanaa ajajaa jechuun Tiraampii fi fuula moodoo isaanii hawaasaa isaa gubbarratti barreesseera. Tiraampii kana kan barreesse pireezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin Kooriyaa Kibbaatti osoo waliin hin argin hafuu isaas ibsameera. USA biyya kam caalaa iyyuu boombii nuukilaaraa hedduu akka qabdu dubbachuu Raashiyaa fi Chaayinaan immoo wal duraa duubaan itti aananii akka jiran ibsaniiru. USA yaalii dhukaasa nuukilaaraa akka geggeessitu Tiraamp beeksisuu Raashiyaan misaa'ila nuukilaaraa dhukaasuun yaalii geggeessuu ishee erga mormee booda guyyoota muraasa ta'us himameera. Misaa'ila nuukilaaraa Raashiyaa dhukaastee fageenya daangaa kana hin qabnee fi sirna ittisa kamiinuu kan hin dhaabbanne ta'us Moskoon beeksiftee jirti. Tiraamp roobii onkololeessaa 29 akka beeksisetti meeshaan nuukilaaraa balaafis ta'uu eeruun garuu meeshaalee nuukilaaraa USA haaressuun alatti filannoo akka hin qabne dubbataniiru. Tiraamp yaaliin dhukaasa nuukilaaraa akka geggeeffamu ajajuun tarsiimoo Ameerikaa baroota dheeraaf qabattee turte kan jijjiirre fakkaata jedhaniiru. Doonaald Tiraamp dhimma yaalii dhukaasa nuukilaaraa ibsuudhaan pireezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin Kooriyaa Kibbaatti qaamaan wal arganii mari'achuufis yoo jiraatan jechuunis ibsameera.
USA yeroo dhumaaf yaalii dhukaasaa boombii nuukilaraa kan geggeessitu fulbaana 23 bara 1992 yoo ta'u immoo bulchiinsa Navaayidii keessatti ulaa lafaa jalaa yaaliidhaafis qophaa'ee keessatti turus ni yaadatama. Egaa hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa oduun guyyaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga ammaa waan faana turtaniif galata qabdan isiniin jecha miidiyaa keenya sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan koomantis yaada qabdan nuuf qoodaa isiniin jedha.